Reeffa haadha manaa lamaa walitti buuse. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa biyya keenya keessatti raawwate isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa guyyaa guyyaatiin gatiin sharafa biyya keessaa doolaarri, yuuroon, dirhaamni, riyaalli meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa yeroo yerootiin isin beeksisu itti fayyadamuun isaallee baay'ee salphaa kan ta'e guyyaa gatiin jijjiirraa maallaqaa ol ka'u gara biyyaa maatii keessanitti ergachuuf kan isin gargaaru liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Haadha manaa fi abbaa manaa waggoota dheeraadhaatiif wal fuudhanii magaalaa Finfinnee keessa waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa kuni jalqaba kan wal fuudhan baadiyyaatti. Haala yookiin immoo sirna fuudhaa fi heerumaa naannoo isaanii kabajuun wal fuudhanii waliin jiraachuu eegalanii. Maarree baadiyyaatti hedduminaan haati manaaf abbaa manaa yeroo wal fuudhan walii mallatteessuu bulchiinsa magaalaa deemanii waliif mirkaneessuun hanga kanaatti hin jiru mitiire. Bifa kanaan wal fuudhanii lamaan isaanii gidduu amantii malee mallattoon hin turre. Bara jireenyaa isaanii keessattis ijoollee 4 horataniiru. Bifa kanaan otoo jiraatanii yeroo tokko abbaan manaan hojiin koo gara fiildiitti biyya biraa deemanii hojjechuu ta'e jedhee haadha manaa isaatti himee mana otoo hin dhufiin torbee tokko torbee lama turuu ni jalqaba. Baatii tokko keessatti si'a 2 yookiin 3 fiildiin deema jedhee haati manaa uffata miiccitee fi galaa naqxee fi fudhatee deema. Haa ta'uutii garuu sobeeti malee abbaan manaan gara fiildii biyya biraa kan deemu otoo hin taane asuma magaalaa Finfinnee keessatti jaalallee gara biraa baafateera. Qeesaarraa fagaatee akka namni isa hin arginetti jaalallee isaa waliin akka garaasaa torbee tokko torbee lama ta'ee akka nama dadhabee fiildii oolee gara manaatti deebi'a. Haati manaansaa haati ijoollee isaa arfanis dhuguma abbaan manaa ishee fiildii oolee waan galee itti fakkaatee mana keessa olii gadi jechaa wanta isa barbaachisu guutaa waggoota dheeraadhaaf isa tajaajilte. Kan nama gaddisiisu gara biraa abbaan manaan kun hiriyoota isaatiin mana haadha manaasaa mana haadha manaa koo jedhee otoo hin taane mana fira koo jedhee fira kiyya deemeen dubbisa jedhee qubaan itti qabuun itti argisiisee biraa deema. Jaalallee isaa kan lammataa immoo manni kun mana haadha manaa kooti jedhee deemee hiriyoota isaallee waliin ishee barsiisa. Jaalallee isaa kan lammataa kanarraallee daa'ima tokko godhateera. Waliigalaan ijoollee 5 fi haadha manaa 2 qaba. Bifa kanaan otoo jiraatuuti duuti eenyumaaf iyyuu hin haftu mitiire. Guyyaa tokko konkolaataa isaa konkolaachisaa otoo jiruu konkolaataa biraa waliin walitti bu'uun garmalee miidhame. Battalumas namoonni naannoo sanaa fi hiriyoonni isaa dhufanii mana yaalaa geessanii. Haa ta'uutii garuu lubbuun isaa mana yaalaa otoo hin gahiin addunyaa kanarraatii dabarti. Hiriyoonni abbaa manaa kunis mana haadha manaa koodha jedhee kan beeksise jaalallee isaa lammaffaa yookiin immoo mana sanyoo isaa reeffa qabatanii deemanii. Iyyaniis boo'ichi ta'e. Dabalataan deemnee fira koo nama nuun jedhe kanatti du'uusaa itti muuqamna jedhanii hiriyoonni isaa gara mana haadha manaa isaa ishee sirrii haadha ijoollee isaa 4tti godaananii. Balbala rukuchuunis nagaa erga gaafatanii booda abaluun fira keessanii mitii jedhanii haadha manaa yeroo gaafatan haati manaas kolfa keessaa fuutee maal jechuu barbaaddaniitii waliin beektanii moo jedhanii hiriyoonni isaa yeroo gaafatan kunoo suuraa isaa girgiddaarraan argitanii abbaa manaa kootii abbaa ijoollee 4 fira keetii fira keessanii yeroo naan jettan kanaa ol maaltu na kofalchiisaree jettee haati manaan deebisteefi
Sanaan booddee hiriyoota isaa kanatti bitaan itti galee. Hundumaafuu abbaa manaa kiyyadha kan jettani kuni dadhabeeraa. Haadha manaa lama akka inni qabu hin beeknu turree reeffisaa mana haadha manaasaa haadha manaa kooti jedhee nunillee barsiiseetti geeffamee jira. Ijoollee keessan qabadhaatii koottaa hirmii keessan bahaa jedhanii haadha manaatti himanii. Reeffi abbaa manaa ishee mana ishee galuuf illee carraa kan hin arganne haati manaan waa lamaan maraatte. Tokko jaalallee ijoollummaa ishee abbaa ijoollee ishee dhabuu isheetti yeroo ta'u, lammaffaa immoo otoo isheen hin beekiin haadha manaa gara biraa qabaatee daa'ima tokkorraa godhachuu isaati. Dhugaan jiru bakka gaddaatti bahee isa kaan guyyaa biraa sirreessina jedhanii reeffa gaggeessanii awwaalanii. Sanaan booddee ture rakkoon cimaa kan uumame. Haati manaan haati ijoollee afurii galii mataa ishee kan jedhamu homaa tokkoyyuu hin qabdu. Ijoollee ishee arfan kan guddistu mindaa abbaan manaa ishee fidee itti kennuun ture. Haa ta'uutii garuu manni haati manaan jalqabaa keessa jiraattu konkolaataan abbaa manaa qabeenyi guutuun otoo abbaan manaan hin du'in dura gara haadha manaasaa ishee lammaffaatti maqaan jijjiirameera. Haati manaan jalqabaa dhuguma abbaa manaa keedha yoo ta'e ragaa fidadhu, ragaa qabatamaa ta'e natti argisiisi. Kanaan ala garuu lafaa kaatee ani haadha manaasaati haadha ijoollee isaa afuriitti kan jettu yoo ta'e qabeenya kanarratti namni si dhaga'u hin jiru. Saamicha qabeenyaatiin sini madha jettee haati manaa lammaffaan haadha manaa jalqabaa ofirraatii ariite. Haati manaa jalqabaa ragaattiin abbaa manaa koodha jettee mirkaneeffattu kan seerri beeku argachuu hin dandeenye. Mana waggoota hedduu keessa jiraattellee keessaa baatee ijoollee ishee qabattee daandii irratti kuftee. Kun baay'ee kan isa gaddisiise ilmi ishee hangafaa sammuun isaa tuqamee gara hospitaala Amaanu'eelitti har'allee yaalamaa jira. Dhimmi kuni mana seeraatti illee fala yeroo dhabu abbaan qabeenyaa tokko haadha manaa kanaaf haadha ijoollee afuriif mana kondominiyeemii bitee kenneefi gara maqaa isheettis jijjiireefi abbaa manaanis ta'e haati manaan waa'ee qabeenya waloo isaanii sirriitti beekuu qabu. Dubartiin kuni waa'ee abbaa manaa ishee gadi fageenyaan beekuu baachuu isheetu kanaan ishee gahee. Ijoollee ishee kan itti guddistu yeroo ishee barbaachisutti harka duwwaa haftee. Walamanuu waliif amanamuu waaqni kan jaallatu yoo ta'e bara kana garuu dhala namaa afaaniin amanuun baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Kan waraqaa fi gowwaan qabe yoo tures yoo bulees hin badu jedhama mitiire. Homaan ta'uutii gaa'ilas kan dhaabbattan waliinis jiraachaa kan jirtan haadha manaa abbaa manaa kan wal jettan walii galtee gaa'ilaa keessan onnee keessatti qofaa otoo hin taane barreeffamaan illee kaawwadhaa. Guyyaa rakkinaa guyyaa rakkoon uumame dhalli keessan kan itti guddatu dhabaa. Maqaa keessaniin kan keessan booddee mootummaan dhaaluu danda'a. Kanarraa immoo rabbi namaa oolchu jechaa qophiin ganama kanaaf isiniif qabadheen dhiyaatti kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa guyyaa har'aa gatiin reaalaa, diraamaa, doolaaraa, yuuroo meeqaan jijjiiramaa akka oole guyyaa borii immoo meeqaan akka oolu beekuu yoo barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa nama otoo hin gaafatiin manuma keessan teessanii moobaayilii harka keessaniitiin jijjiirraa maallaqaa ittiin beekuu dandeessan. Yeroo jijjiirraan maallaqaa gatiinsaa ol ka'u dhimmoota barbaaddaniif gara maatii yookiin immoo fira keessanitti akka ergattaniif kan isin gargaaru appilikeeshiniin kun liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Ammuma liinkii sana tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Guyyaa gaarii.